if hin dhibina. Yeroo ammaan tana piroosesa kana isin waa takka illee godhuu hin dandeessan. Mootummaan hamma dandeessutti waan godhu jirti. Kana achi immoo koortiin hamma dandeessutti dhiibbaa mootummaarra godhu jirti. Isaan kun haa hojjetanii. Mootummaanis haa gartee hamma dandeessu hojjetu, warri koortis waan danda'e haa hojjetu. Kana keessa gartee informaationa jiru isinii himaa jirra. Asii ala gartee informaationa ganda keessaa walii gadii kana dhageeffatanii ifillee rakkaa jirtan. Ifin rakkina isinii jechuudhaaf. Efreem jirta? Jira James ni jira. Ni jira. Tole hayyee. Hayyee amma wanniin si gaafachuu barbaade reefullee si gaafadheetiin ture. Hayyee. Warra dubbiin isaanii ammaan tana approve irra dhaabbatte kun akkami carraanii qabamoo hin qabu. Under review irra jirre jechuudha. Warra under review irra dhaabbate kana amma Uganda tana waa takka hongoone beekte. Interviews nunneen uummata takka hongoone nutuma under review irra jiru. Waan kun eegalamee uti torbaan hin naqanne ture waan hundaa'u. Gaafa banamte san torbaan takka keessa waa hunda galchineef tannee ture. Under review irra jirtan nun jaamee ture. Mee uummata takka amma akkami carraanii qabna moo hin qabudha uummanni kun eega kutan boodallee. Lakki bikka san hin geenye manuuti. Bikka san hin geenyina isinilleen. Ammaan tana warri gartee approve tahee jiru kuni isin dura haasasso. Achi booda isin teessan itti dhufti mootummaan warri gartee process kana gaggeessu. Si galaame? Yeroon ammaan tana warri process irra jiru kuni haa deemanii isin dura. Itti aansee warri fixatee filaayitii hin harkatin san filaayitii haa harkatanii. Kanarratti gartee xiqqoo xiyyeeffachuun hedduu gaariidha. Hoggaa gartee kana adda beeytan piroosesni kun gartee isin warri isin dura jiruu odoo hin deemne nuti yoo akkam taanaa guyyattan dhugatti gartee jarjara tokko keessa jirtan hin jarjarina. Warri isin dura jiru kun haa deemu. Filaayitiin isin dura jirtu haa deemtu. Achi booda gartee UN'n hogguu warri IOM'dha mootummaan hojii eegalaadha hogguu jettuun warra hunda qunnamuu teessi. Warra gartee piroosesa fixatee jiru, warra ganaa piroosesa godhuu deeman, warra interview hin godhin hunda isaanii warra meedikaala godhuu deemuu fi warra meedikaala godhee jirus hunda isaanii ni qunnaman. Achi booda gartee piroosesa keenya eegallee jirra yaani isin qunnaman. Eega isin qunnaman booda warri deemuu qabu san haa deemu. Achi booda isinis piroosesni keessan isinii hojjetam. Mootummaan gartee kana hunda kana dhiifneeti kana finne jechaa hin jirtu. Koortiinis jara kana finneeti warra approve ta'e finneeti warra kan dhiifnaa jechaatis hin jiran. Wanni amma isaan jechaa jiran dura warra approve ta'ee jiru warra gartee deemuudhaaf qophaa'ee jiru kan background godhee jiru kan meedikaala godhee jiru kan nagayaan gartee ni deemna je'ee ammaan tana waan nuti barbaannu san guutee jiru san haa deemanii haa dhufanii jechaa jirti warri manni seeraa akkas jechaa jira. Mootummaanis kanarratti gartee nuti gartee warra kanarratti ni hojjannaa jechaa jirti. Kana qofa odoo hin taane yoo gartee rakkoon takka karaa mootummaatiin jiraattu taate fakkeenyaaf mootummaan eenyu gaafatti? Mana seeraa gaafatti. Mana seeraatiin bikka kanatti nuun gallee nu ibsaadha jechuun ni dandeessi. Hogguusan gartee haaretti manni seeraa irra deebi'ee waan barbaachisu san ni ibsaa jechuudha. Piroosesni kun gartee akkasitti deema. San akkasi quba qabaadhaa.